kaniin dhufee dhaamu dhaamsa kabajamoo bulchisaanaa keenyaa aaddee Soozit Mahammad Ibroodha. Bakka bu'ee bakka isaanii bu'uudhaan isaan hojiiwwan adda addaatiif waan qabamaniif bakka buusanii erga waan ta'eef isaanis bakka bu'eeti dhaamsa kanaas kaniin dhaamu fayyaa deeyaallee kaniin isin jechuu barbaada. Dafka keessan dhangalaaftanii dheebuu kana obsitanii caama bonaa kana dandamattanii hojii misoomaa egeree keenya har'aa haadhaamnu jechuudhaan bineensa waqtii biyya deebisuuf gogiinsa roobaa nutti deemu kana asitti dhaamnee fuula dura ilmaan keenyaaf osoo hin ta'in ilmaan keenyaa kaakaakoo taanuuf hagana abaaboo taanuuf fuula dura isaaniif jecha har'a uumama bakkatti deebisuudhaaf ogummaa qabdan itti dhangalaastanii kafaltaa tokkoon alatti bu'aa isaa lafaatii keessan godhattanii egeree keenya if dura laaltanii imaammata ashaaraa magariisaa mootummaa haaromsaa ilmaan abbaa gadaa Dr. Abiy Ahmediin tumame kana milkeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu keessaniif kan hojjettaniif fayyaa deeyaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Har'a kanaan geenyee jira fixxanii jirtan ammaas hojii itti aantu qaba. Hojii itti aantuuf wanni kun bu'uura fuula duraa misooma fuula duraatiin murteessa. Misooma qonnaa keessatti gahee guddaa qaba. Pirojektoonni garagaraas kan irratti dalagu. Dargaggeessi keenya illee kanarraa fayyadamaa ta'u. Kanaaf as keessatti galaana deemaa araddaa kana godhuufillee araddaa haala mijaawaa qabdu. Kanaan dura yaaliin adda addaa gaggeeffamaa ture. Ammas yaaliin isa hin dhaabbanne itti fufee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan pirojektii HCS keessatti damee goolii wajjin kan wal qabatu waldee tokko asitti ijaaruudhaaf akkuma kanaan dura asirratti kanneen eegaltan eegalchiisuuf yaala. Akka kanaan dura garuu isheedii dhaabnee gaaguraas finnee faayidaa alaa osoo hin ta'in faayidaa isaarraa namni asitti ijaarame kun irraa fayyadamaa ta'uu danda'uu qaba waan juusani. Kanaaf eegumsa kanaan booda kunuunsa barbaada. Biqiltuu kanaan dura dhaabdaniif kunuunsa kan fuula dura dhaabamu bollasaa qopheessaa waan amma daliidan kan ammoo kottee namaa sirraa eegaa kottee loonii sirraa eegaa faayidaa garagaraatiif yookaan ijaarsa manaatiif yookaan dhagaa manaa isa gurgurachuudhaaf namni gaara kana akka seenee hin balleessine isinuma warra laffee kanatti dafka keessan laffaatii keessan amaanaa isinumatti kan nu barbaadarra deebi'e jechuudha. Kanaaf hocabsitan waan laffaatii dhiiga keessan namni asirra dhiiga ni jira dafka qofaa miti kan dhagaan qocofee dhiiga jira kan marashaan dire jiraachuu danda'a kan hakaafaa mure jiraachuu danda'a kan qoreen dirte kan moonni dire jiraachuu danda'a. Kanaaf dhiigatti dhangalaaftan waan ta'eef dhiigni kun kabajamee eegamuu qaba. Eegumsa isaatiif seera tumachuu qaba uummanni kun. Seera tumate kanaan waan kana eeggachuu qabdu. Kanaalatti rabbiin fadis bal'aa keessan waa'ee fadis lafa bal'aa qabaa rakkoo lafaan qabu. Kanaaf gaarri kun gaara waloo keessanii yoo ta'e isin kana biroo kutee kan biraallee fayyaduu danda'a. Maaliif qilleensa irra qabbanaa'e araddaa biraatiif qilleensa biraa qabbaneessa rooba biraa harkisa. Rooba araddaa kanaan sababa rooba araddaa kanaan harkifamuuf aanaa fadis guutuu roobuu danda'a waan ta'eef isa kana akka nama ija namaa eegutti akka eedanii fi guyyaarraa kanaan geessanii dadhabdanii turtanii nu eeguu keessaniif nullee sababa adda addaatiin sirraa dhibooyinee fayyaa deeyaa galatooma dhaamsa jechuun barbaada. Kanumaan warra ammaas akkanumatti qophii boolla biqiltuutiif dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaatiif kanaa olitti wal qindeessee walitti deebi'u naa godhu jeetiin umruu barbaada. Galatooma fayyaa teessan hamtuun takka isin harkinii hundi keessan xiqqaan keessan haa guddatu guddaan keessan haa bulu ummata takka iyyummaan isin harkin wal dhabni isin harkin oguma takka illee ummata injifataa rabbii isin haa godhu jechuudhaan du'aadhaan goolaba fayyaa dee'a.